إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لنا أجو الحمد لله ربي سبحانه وتعالى سنجه ربي دنياتنا رتوام فلودلق دوبا إخواني رب العزة والجلال ربي للمن ما خنا ومي عبادان تويد الربوبية ورّي قرتي كفار قريش ورّي تويد الربوبية فرأتي تويد الألوهية دي خاو تويد العبادات دي ني كفرا كافرتان تويد الربوبيان أكا غرتي فايدة تكن قمنا نما غرتي مسلمة كنغوني يرو هدو أنبيان الرادوبت دوبا توهيني برباچسا وان أكان غرتي نمني إرد مقوق أبور را تكا تنافو أمري تويدا ادو نما ناسي سحال لي غرتي دنيان الرجل تويچو إن شاء الله دوبا gara gartee sagantaa teenyaa dabarraa bi'inillah. Aya السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جنواري. جاري كبشيكا. أيه. ما سيتني عربي جنبرة دلقو خنا تيجي أكنا وانت بكينا في نمتي قراءة. أيه مال قراءة. يعني نمتي نما جني نما كيسا بازا يعني نمتي كوني يروه الدو وانت تكيو وانت تكرل جني تاني ما مال انتا جديتي أكتوكو حاضو بربادا بيتاني جني ناسا نمتي كون أكامي نمتي جني ناسا كون حراممو وانت كنا كون ننشكي شكلان كنغابت أتي قرآن نما جنين اتسنت جنين سنت قرآن اتقرأ إني نمو مسناتي نما تويداتي متي نمتيجي كفيل لغيقون
namichi kun inni qaraa namatti hedduu qaraa garuu immoo maal jedhaa fakkeenyaaf amma nyaata fa'aa fideeti nyaata fa'aan godhaan mana istirahaan dalagaa nyaata inni nyaata godhee ka'ee inni nyaatamee ka'ee jinni na nyaatu fidii jedha namichi kun akka biyyaanii kan hin shakkeen. Jinni na nyaatu nyaata fi godhii fidi. Jinni gabbaramoo akkam. Jinni na nyaatu nyaata godhii fidi sinjaa. Nyaata godhii fidi jinni na nyaatu jaa. La ogguu nyaannee kaanee. Ogguu nyaannee kaanee fakkeenyaaf jinni na nyaatu fidi jinni dadhan biratti akka nyaachuu fi jedhaa beektaa. Achi godhisaa iyyuu nama biratti hin jedhu dhoskeenatti mana qofatti namni hedduun ogguu dhufanii araboonni dhoskeenatti achi fidi jedhee. Jinni na nyaatu nyaata fidi sinjaa. Ammoo ammasi wanti ta'e jalaa badee jennaan maaltu fuudhe jedhee dhufee na gaafannaan ani hin beeku jennaan halas jinni tanimaa jinni naafa eeguu jennaan hamma kanatti shakkee hedduu shakkee namichi kun namichi nama waan hin taane hojjetu na fakkaatee deetti shakkee sin gaafatee hedduu sin waleen ture. Amma duuba namtichi beeyta jinni na nyaatu nyaata fidii taakkaji. Waan irraa badees jinni ittiin himaa jinni naanaa eeyduu siin jee akkasuma kusii miti. Akka jedha jinni naa eedduu natti himti jinniin waan bade kanaa jedha. Maaliree kun namtichi akka waan jirni jala deemuu na fakkaataa. Nama gartee jinni seente. Ammoo ijoolleen dubartootaa as keessaa namni siiriitti hojjetee itti qaraataan jedhee ni gaafannaan ani dubartiitti hin qara'uu jedhe akkamitti maaliif dubartii dhiira jedha namni beekaanii dubartii dhiira jechuun hin jira wanta akkanaa jedhee gaafannaan ani ittiin qara'uu dubartiitti naan jedhe yaani isaa wanta akkanaa kun. Dubartiitti hin qara'uu jee. Dhiirattoo ni qaraa. Dhiiratti ni qaraa. Ni karaate dhiiratti ni karaa nyaatofsiisa jinnillee. Haasofsiisee gizee dhagayi. Bahaa jaani gizee gartee keessa jiran keessaa bahaa jee akkamii haasayisamee waan isaan fedhan fakkeenyaa gizee quraanatti qaree nuyi akkana jaan waan akkanaa nuu godhaa gizee jaan waan sanni godhaaf yoo gartee lukkuu gurraattii faa nuu qalaa waan akkanaa nuu fidaa ni baanaa waan akkasa keessan ni godhaafi. Waan akkasii hin dubbattu garuu namichi kuni yaani waan akkasiin dubbatu kuutiin qaraate keessaa ba'a yookaan sinan ajjeesaa yookaan maal jedhee dhiigaa yeroo hedduu namni bira naqu garuu ani mana keessa gurbaa keessa waan hin taa'uuf nan dhagaa waan inni godhu gurbaa kana keessa taa'eetti dhaggeeffata namichi kun itti qara'ee jinni keessaa hin baasa garuu nama keessaa hin baasaa hin ajjeesasi garuu immoo hedduu hin gaafata ammas maal godhaa qabeenya kanarratti amma qabeenya qabaa. Hoolatii kana qabaa hoolatiin kiyya akkana taatee ilaalimee jedhaan akkanatti kun akkami jedhee tanfaa shakke hedduun shakke namicha qaba. Sira dalaguun hin ta'a jechuun shakke. Jinni maal godhee ajjeesetti? Mee sirriitti adda baase? Quraanatti qaree dhumayii yookaan sinin ajjeesaa yookaan immoo keessaa baatanii jedhee naani. Yookaan inni ajjeesin yookaan inni asallamnaa yookaan immoo asallamnee teenya uumaa takkan jennu jechuudha. Yookaan immoo inni jajjabaan inni nu ajjeese malee hin asallamnu jedhanii faatuwanii akkasitti akkas godhaa jedha hedduu nama hedduutti qaraa garuu dhiira kana hedduutti qaraa dubartiitti hin qara'u garuu dubartiin qara'u. Dhiiratti qaree dhiirarraa baasu jinni irraa baasu san quraanatti qaree baasu maatii miti garuu. Jinni na nyaattu fidi waan kiyya kana gartee jinni na eeyduu eenyu waan kana fuudha jinni na eeyduu san dubbiin akkasiin jirtu jinni gartee na nyaattu fidi dubbii san irraan beeyne mee sheekota biraatillee gaafadhu mee inshaallah namtichi akkuma tokko kun. Galatoon sheekaa. Galatoon ayyee. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم شيء؟ نجا. الحمد لله. شيء كغافين كبا.
Yeruma hundaa ugaasiin argatanii adda akkuma dingataa ta'e isin argadde. Ayyee. Gaafiin kiyya amma warri Arabaa kun waan nyaatan kana fuulatti dibatu wanti nyaatamu kun yeroo fuulatti dibatamu akkamii? Maal wanni nyaatamu? Haraama moo akkamitti? Maal wanni isaan nyaatamu? Wanni nyaatamu waanuma akka wanni nyaatamu waan akka daqiiqii daakuu daqiiqii irraas hin dibatu zabaadii irraas yaani roobiisa jedhan sana isarraas hin dibatu. Roobiisa? Maal roobiisa? Maal roobiisni? Muuza fa'aa dibatanii? Zabaadii ruuza hin dibatu. Muuzaan sin jee muuza ruuza jenne muuza moo maal dibatan? Muuza hin dibatu ruuza irraa hin dibatu ruuza kana daakanii batabbatanii. Nama maaltu? Ayyee. Akkamitti ilaalamaa yoo dibatanii haraama moo halaalaa jechuu fedhe. Duraan dursee nuti shari'aatti gartee waan gartee nyaataa ka fuula dibatan kana nagarree sigalee dhuma nyaadhaa gartee dibadhaa sanarraan beeku waan dibatan sanarraan beeku shari'aatti waan nyaatanii wanni imma gartee kun cufti muuzinis akkas yoo dawaa taate akka dawaatti ni godhatan dawaa yoo taate akka dawaatti ni godhatan akka qara dawaatti ni godhatan usaniitu immoo akkana dibachuu hin agarre shari'aatti muuzni yoo dawaa ta'e dibachuun mala avokaaddoo jaanii sanillee yoo gartee dawaa ta'e ni dibatanii rifeensatti illee dibanii akkas baaba dawaatti kana achitti irraan beeynu akkas. Bareedaa dhagaa.